Tole dhaggeeffattoota keenya akkasuma daawwattoonni kun sagantaa qophii kaayyooti har'aan tana keessummaa addaa Dr. Tsaggaayee Araarsaadhaati wajjin argamna. Dr. Tsaggaayee Araarsaadhaa nama introduction iddilas barbaadu miti miidiyaa adda addaa irrattis harkaa turtanii. Dr. Tsaggaayee yeroo keetirraa nu laattee gara qophii kaayyoodhaatti nu dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomi jechuu barbaade. Galatoomii guddaa galatoomiitis waan naaf feerteef ulfaadhaan isin jedha fayyaa ta'e. Tole meeshaa dudumaan gara sagantaa yookaan ammoo qophii har'a qabnutti deemna. Qophiin irraa waa sadiif keessaa qaba. Tokko dhimma anti-intellectuals yookaan ammoo rakkoo mooraa qabsootii fi intellectualota jidduu jiru sanbira dabarree immoo gara dhimma jaarmayaa achiin booda immoo olola mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiruu fi rakkoolee jiran tuttuinaa akka sagantaan keenya inni nu dura jiru yookaan ajandaa sadeen kanarratti dubbannaa jechuun barbaadeeti. Akkuma beekamu wantoota ati barreessitu yookaan immoo miidiyaa irratti dubbaturraa ka'ee kaampeen waan amaaraa san fakkaatutu mooraa Oromoo keessaa isa deemutti jira. Inni kun si qofa irrattis illee miti namoota amma fakkeenyaa fi sentimentiin kun ammoo walumaa galatti yoo ilaalte isa anti-intellectuals waan jedhamu fakkaata. Fakkaatu qofa osoo hin dabrin inni kun kanaan dura seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa wanni akkanaa tahaa ture. Barootuma nuti keessa turre keessattis. Maaltu waan kanaa wajjin wal qabachiisitti fakkaata? Qabsoon Oromoo gaafa jalqabu dhimma hayyootaatti ture. Hayyootatu uummata dammaqsuu, uummata jaaruu, uummata qabsoodhaaf qopheessuu kana irratti hirmaachaa ture. Qabsoon Oromoo, qabsoon bara 1960 kan Itoophiyaa akkuma jiruttu qabsoo hayyootaa ture dhugaa dubbachuuf. Warra barateetu, warra dammaqeetu uummata dammaqsaa, uummata barsiisaa, tartiiba qabachiisaa, uummata ijaaree karoora baasee sagantaa barreessee uummata of jalatti hiriirsee gara qabsootti deemaa ture. Akkuma beektu qabsoon keenya humnaan waan cabnee turreef humnaan jalqabe. Jeneraal Waaqoonfaan dubarra Elemoo Qilxuunfaan waraanaan jalqabe. Garuu gaafa abaawoon ijaaramu immoo hayyootatu erga Maccaaf Tuulamarraa jalqabe hayyootatu waan kana artikuleet godhee barreeffamaan lafa kaa'ee gara ijaarsaatti jijjiire. Keessattuu adda bilisummaa Oromoo erga dhaabbatee jalqabee bara 1971 jalqabee hayyoota Oromoon qabdu jajjaboon hundi irratti hirmaataniiti qabsoo kana gurmeessan jechuudha. Hundeessan. Haa ta'u malee deemee hayyoota balaaleffachuun, hayyoota sodaachuun, hayyoota ofirraa fageessuun jalqabame. Qabsoon kun kan hayyootaan jalqabame ture. Bu'uureffame ture. Garuu adeemsa keessatti kun jijjiiramaa dhufee hayyootni akka qabsoo kanarraa fagaatan akka isaanis of qusatan godhame jechuudha. Maaliif kun ta'ee? So this is the evolution of the anti-intellectualism. Duraan dursa hayyoonni jajjaboon hogganoota turanii erga gara namni 11 wareegame booda haftee isaaniitu bakka bu'ee hanga ta'e. The crème de la crème is gone. So haftee isaaniitu hanga ta'e qabsoo kana itti fufsiisuuf tattaafachaa ture. I'm going to ask you very directly gaafisuu duudaan si gaafadha dhiifama naa godhi Dr. Tsaggaayee. Gaafin tokko faan duraa Dr. Tsaggaayeen dubbataa dhaabaa ta'uudhaaf yookaan bakka jireenyaa bu'uudhaaf gaafatee ture tokko. Yes. Isa lamadaa uummanni Oromoodhaa biyya tana keessa jiru gaafammaati bakka adda addaa irra dhayxee deemtee uummata kana dudubbiftu sana dhimma gartee jaarmayaatii fi hawwaansan goote. Hujii jaarmayaatii fi hawwaansan goote. Maalii fi ololli sun eegale? Moo
Maal sababni isaa maal? Backgroundin isaa yoo xiqqishoo isa kana xiqqishoo kiliiraaf nu gooti. Maali siinis siin jedhani bar. Siinis siin jechaa turan. Dubbii himaa ta'uu barbaada kan jedhu ana qofaa miti nama hedduutu akkasiin himatamaa ture. Kanarraa yaaddi bilisummaa Oromoo dubbii himaa nama 3 nama 4 qabaachuu qaba jechuudha waansa. Naangalu dubbii himaa taates immoo maalirraa fayyadda? Maalirraa argatta? Dubbiin warra amma hoogganaa ofiin jedhee kun amma nama arrabsaa garee ijaaree nama arrabsaa oolu kana ani dogoggoran jedhee yaada amman baraa jira. Pedestaal irraan kahaa beekta. Ani nama carraa kana argatee dubbachuu qabu miti jedheen irraa hafaa ture. Amma namoonni tokko inni hin dhufuu nun barbaadu nun fedhufaa jedhan. Dhugaadha. Wanti nun dhufneef namoonni hangana beekan irratti wareegaman bara meeqaaf irratti qabsoo kanarra jiran bakka dubbatanitti ani eenyu ta'eeni as dhufee haasa'a. Of mul'isuun kuni anaaf miti kan jedhu irraa hin harkifadha. Haa ta'u malee an takka aangoo namarraa gaafachuu dhiisi. Takka gaafan gaafatames fudhachuuf qophii ta'ee argameen beeku. Takka haa ta'u malee bara 6-7 darban kana keessatti ani Oromoon waboo malee gaaddisan qabu jedheen amanaa ture. Because warri jaarmiyaa karaa siyaasaa karaa nagaatiin qabsoofne jedhanii deeman hundi nyaataman. Mana hidhaa turan keessattuu bara 2020 jalqabee jechuudha. Hundi nyaataman. Okay, ijoolleen qaqqaaliin ni ajjeefamte. Bara kana keessatti sirnichi immoo sirna impaayeraa irra deebiidhaan fooyyeessee gadhaabuudhaaf warra deemudha. Sirni akkanaa haalli inni itti deemu immoo Oromoo dhabamsiisuudha, Oromoo sabboontota ajjeesuudha, Oromiyaa diiguudha jedhee kaayyeeffateet itti deemaa jira. Bara akkanaa kanatti lola isa dhumaatuu nurratti labsamaa jira. Kanaaf kan ammoo kan cabsuu dandeenyu humnaan qofa. Humni immoo waraana. Waraanni kun yoo hin jiraanne qaanqeen qabsoo Oromoo hin baddi. Waraana kana yoo hin qabaanne waa'ee qabsoo haasa'uun hin dadhabamu. Ani har'a as taa'ee waa'ee qabsoo Oromoo kanan dubbadhuuf Oromoo mirga qaba abbaa biyyummaa jedhee kanan dubbadhuuf waan jarri sun jiruu fi yeroo baay'een jedha. Sibboo bashoon maaliif boonti jennaan adeera gaararraa qabdiiti kanaafi kan jedhu. Agartee ani waboon injifachuu miti. Akkanumaan jiraachuun lubbuun jiraachuun isaa qawwee qabatee gaarara keessa deddeemuun isaa wabii keenya. Haasaa siyaasa dippiloomaasii advokeesii keenya hunda kan tolchu namni dhugaasu jiraachuu isaati. Tokko kun qaanqee qabsoo bilisummaa jiraachisa jedhee waan amanuuf gaafa hayyoonni tokko biyya alaa kanarraa hin jirtu diigamtee jirti bara akkanumaan wacu malee miidiyaa irraa malee hin jirtu gaafa jedhan qaanyiidhaa jedheen wal dhabe jarsan wajjin qaanyiidhaa utuun jiraanneeyyuu uummachuu qabna malee kan jiru laal kan jiru gaccabsinee akka hin jirreetti himachuun akka hayyuu Oromoo tokkotti baay'ee nama qaanessaa. If there is no OLA today, we need to invent it. Jechaan ture. Okay? So, kana waan ta'eef wanti gargaaramus kanuma immoo hin jiru gaa qabsoo harka waboo jirti amma. Gara biraa eenyuun gargaarta. So, waraana kana gargaaruu qabna jedheen ifatti dubbadha. Utuun dubbadhu miidiyaanis namoonni adda addaas dhagahanii okay waan inni jedhu wabootti siqaa jechuudha. Of course namoota information naa kennanitu ture. Namoonni natti siqan ture achi keessaa sagalee nuuf ta'e jedhanii jechuudha. Sagaleen ta'aa fi ibsa jennu isaan baasan nan dhoobaa, suuraa naa ergan nan dhoobaa, yaada isaan naa kennan irraa ka'ee miidiyaatti dubbadhaa. Miidiyaan itti dubbadhu immoo miidiyaa Oromootii Kush miidiyaa kan jedhamu akkuma yaadattu isa irra caalansa. Waraanni bakka biraarraa gaafa jalqabu immoo Oromoon hariiroo tooftaa jara kaan wajjin akka qabaatu godhuudhaaf sabaaf sablammoota jaarmiyaa sabaaf sablammoota tokko jira achi keessattis hoogganaan ture achi keessattis warri waboo akka dhufan godhee jireenyaa fa'aa achitti naqee qeessu juluu bantii fa'aa achitti naqee achitti akkasitti deemaa ture. Okay kanaafi warri jaarmiyaa as keessatti hirmaachuu qabaa jedhee jara san achi keessatti hirmaachisee jechuudha. Achi dhufanii dubbatan tatta'aniituma nama laalu. Inumaa waanuma naan jedhu dhageeffachuuf dhufuun natti fakkaata. Amman gaafa laalu. Ammatti. Okay? Tatta'aniituma laalu. Waa takka godhanii hin beekan. Waa takka dubbatanis.
waa takka gumaachanis hin beekan. Amma warri keessattuu United Front erga uumame booda waliigalteen WBO fi TDF wajjin gaafa uumame Washington DC irratti Odaa Tarbiin isaan bakka bu'ee Najaat faana achitti argamanii mallatteessan booda maaltu ta'ee amma information bakka adda addaa irraa hin argadhaa jechuudha. Warri Tigraay natti ergu, warri sablammoonni biroo natti ergu, warri WBO natti erga. So kana fudhadheen dubbadha. Gaafan kana dubbadhu some of them namoonni tokko gaafa jireenyaa fa'aa wajjin walitti dhufan natti fakkaata. He's a de facto spokesperson waan Tsaggaayeen jedhu dhageenya maal jedhuun. Kuni sodaa irratti uuma beektaa. Bakka hundatti immoo gaafa walgahii godhatan miseensummaan isaanii maaliif Tsaggaayeen kun hin dhufne maaliif Tsaggaayee afaa dubbii himaan gootanii maaliif jedheeni dubbata. Gaaf tokko an gaafadheen beeku. Namni baay'een anaaf barreessa. Maaliif Odaa Tarbii achirraa kaasanii maal utuun kaasiin ka'uusaa hin beeku hanga ammaatti xalayaadhaan barreeffamee ka'uusaa hin beeku. Hin beekamne hanga ammaatti. Exactly. Ani inni dubbii himaa akka ta'e itti ilaala. Garuu gaaf tokko waa'ee keenyarraa akkana dubbadhu na kaafanaan jedhani. Ani maal miidiyaan natti dhufa. Namoonni na dubbisu WBO dubbisuu fedhan anatti dhufu. Riisarcheroonni, gaazexeessitoonni, warri embasii gaafa dhufani jireenyaatti hin qajeelcha. Ejersootti hin qajeelcha. Ani homaa rakkoo hin qabu dubbachuurraa. Garuu otooritii hin qabu. Akkan otooritii qabaadhu yoo feetan gorsaa jedhaa, waan feetan jedhaa, xalayaa yoo naa kennitan sarara lama. Okay? Tokko. Lammata. Yoon ani waan kana hojjedha ta'e I need to have a direct access 24/7 to the leadership. Ani akkan yaadutti hoggansa walootu jira. Waloodhaan murteessu. Hoggansa akka nam tokkootitti ilaalu. So hoggansa irraa kallattiidhaan argachuun qaba isaan. Yoo san hin arganne waan isaan irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye an dubbachuun kiyya dhugaasaa gadi cabsaa na jalaa. Amanamummaasaa na jalaa gadi cabsa waan ta'eef iftoominaafis akkaawunt itti gaafatamummaadhaafis anaaf yoo wanti akkanaa jiraate gaarii ta'a jedha. Amma maali kun hin barreeffamaa jireenyaan si qunnamaa jireenyaan si barreessa maal jedha. Okay, nan eege. Ji'a 3 darbe. Ji'a 6 irratti namni sun maal naan jedha? Hanga ammaatitti akka si barreeffame beekna barnuti. Sin dhaqqabne naan jedhan. Jireenyaan lubbuun jiru kun salphaadha nama 5tu irratti mallatteessuu qaba ture. Isaan immoo bakka adda addaa waan jiraniif maal jechaa ture. Kun gaa bara 2022-2021 around there. Okay. Ani gaafa sana jedhu dhiisi rakkatiin hojii hojjechaa jira silaafuu homaa rakkoon hin barbaachisu amma itti yaadda'ini. Because amma gaafan isaan gaafadhu marroon akkasiif barraa'ee itti beekaa naan jedhu. Okay. Maali akkamittiin hanga ammaan arganne lakkee ani hin arganne si hin gaafadhu si hin barbaadu si dhugaa dubbachuuf. Garuu waan tokko kallattiidhaan kan isin irraa dhufe akkan dubbadhu akka nama amansiisu yoo feetan waan akkasii barbaachisaadha jedheen amanaa. Yoo kun hin taane ani seeraan waan ittiin gaafatamuuf waan seeraan ala hojjechuu immoo barbaadu kan jedhu dubbadheen beeka. So turee akkamii hanga ammaatti akkamitti isin dhaqqabne jennaan takka na dubbisee beekaa. Nama 5tu irratti mallatteessaa isaan immoo bakka adda addaa waan jiraniif isaan arguun dadhabee jedhee ji'a 3 na jalaa fudhatee jedhee. San booddee anumatu dhiisi hin barbaachisu lakkiin barbaachisu hin barbaadus hojii silaachuma jirra isinumti itti jabaadhaa isiniin gargaaraa jedhee itti fufe jechuudha. Kun kan Ejersoon eenyu kan jettu kanarratti Ejersoon nama University Norway University of Oslo Departmentii Seeraa keessatti baratee waa barsiisudha. Barataadhaas hin barsiisa. IT Information Technology kanarratti hojii qorannoo geggeessa. Nama gaariidha. Garuu miseensa natti fakkaatu. Akkasuma naan jedheenis miseensummaa maal nuyi hin qabnu naan jechaa ture. Yeroo 2-3 wal dubbisnee beekna. Bakki wal irraa dhaabbanne immoo University of Oslo Departmentii Seeraa keessatti baratee waa barsiisudha. Barataadhaas hin barsiisa.
IT information technology kanarratti hojii qorannoo geggeessa. Nama gaariidha. Garuu miseensa natti fakkaatu. Akkasuma naan jedheenis miseensummaa maal nuyi hin qabnu naan jechaa ture. Yeroo 2-3 wal dubbisnee beekna. Bakki wal irraa dhaabbanne immoo waan tokko babarreessaniiti waan odaan tarbiin barreessee Twitter isaa irratti dhoobe tokko ani irraa fuudhee ani dhoobnaani gareen jireenyaa maaliif kana dhoobdaa kaasi jedhan maaliif hin kaasaan jedheen keenyaa miti jette akkamitti keessan hin taane kunoo wabootu mallattoo waboo qaba chaappaa isaanii qaba namichi immoo kan dhoobee dubbii himaa isaaniiti maaliif hin kaasaan jedheeni lakkii keenyaa miti akkamitti yoo keessan hin taane keenyaa miti jedhaa labsa faranjiinis namni hunduu achirraa fudhataa jira kunoo anis achumarraa hin argadhe yoo sirrii hin taane sirrii miti jedhaati labsa yoo immoo lakki inni bar dubbii himaa keenyaa miti jedhan yoo hin taane nutti maagaa hanga ammaatti nutti himne hin beeknu san amma kanarraa kana walitti deebisaa turre jarsoofaa wajjin jechuudha. Utuu jennu yoo waan kanan kaasu taate ati seesee wajjin dalagdaa naan jedhan seesee jechuun bara sanitti jaarmiyaa abaa'oo kan biyya keessa jiru kan Daawudiin hoogganamu jechuudha. Jara san deeggartaa jechuudha isaaniif hojjechaa jirtaa jedhan maal isaantu barreesse moo lakki akkasii miti soo maal rakkoo keessan in kaasu ajaja akkanaatiin hin fudhadhu yoo jaarmiyaan jiraate sirriitti nama jaarmiyaa irraa fuudha. Namni kun jaarmiyaadhaan ramadamee achirra hojjetaa ture. Isatu achitti gadi baase. Official xalayaa official ta'een ani fuudhee dhoobe yaada irratti kennine. Maali rakkoon keessan? Akkamitti namaan akkana dogongorsiitu? Jedhee gaafan dubbadhu. Egaa ati jettee warri seeseetu nu wajjin hojjechaa jira jedhanii si hamachaa jiru naan jedhe. Baay'ee aareen kun tekstiidhaan jira by the way. Baay'ee aareen Jerso nama qaaman fuula isaa argee hin beekne hin beekunu amma qaaman yoo natti agarsiistes hin beekunu gaafa akkas naan jedhu deemi gaa warra kaan wajjin dhiisiti isin wajjinuu sirriitti hojjedhee hin beeku an nama akkasiiti miti nama ergamaa miti namoonni yertuun kan akka Asnaaqachifaa nama ajajjuunis miti okay jaarmiyaa woboo jaarmiyaa jabaadha jedhee namana seeraan sirnaan hojjeta jedhee namana seeraan sirnaan immoo kan namni ramaddan kun kana baase isan dhoobe waan biraan goone isan immoo kanan godhini kanan dubbatini sanan godhini ajaja kana akkana ansine keessattuu warra waa takkallee waa'ee Oromoo hin beekne irraa fudhachuuf hin deemu isin namni amantan nama akkasii yoo taate waan nama qaanjessuudha jedheen itti dubbadhee ture kanarraa kan ka'e egaa atitu waakkata malee jarruu kunuun wajjin hojjechaa jechaa jiru gaafa jedhu ani nan aare si wajjinuun hojjannee dhiisii isaan wajjinii jedheeni achumarraa walirraa galle jechuudha. Ani kana keessa hin jiru. OLC gaafa hundeessinu anatu chaartara san barreesse. Oromo Freedom Charter. Irraa hirmaadhe, waa irraa argadhe, faayidaa irraa dhaalladhe. No. In fact, namoonni hedduun waan jedhan Tsaggaayeen kuni fuulduratti dhufee itti makamuu dhabuu isaarraa kan ka'e wanti inni jalqabu hundi fashala'a. Kanaafi maaliif inni fuulduratti hin dhufne ani kabajaan Oromoodhaaf qaba nama ana caalaa irratti wareegame maatii irratti dhabe jireenya irratti dhabe okay hanga taate nuyis aarsaa tokko kaffallee jirra okay garuu namoota kaan wajjin waliin gitu jedhee warra na dura deemu hunda pedestaal irra kaa'ee nama deemudha gaaffiyyuun gaafa maqaan kiyya kana gaafa naan jedhan maqaan abbaa keetii eenyu jedhee gaafadheen beeku si hinuu gaafadheen jiru ammaatti maqaan dhugaa keetii eenyu Jaalgadaa Araaraa akkasittiin kabajaadhaan deema malee nama faayidaa ofii barbaacha deemu baay'ee kan gaddisiise gaafa namni faayidaa ofiitiif deemu akkamitti nama kaan faarsa mee gaafa Minisootaatti walgahii tokko irratti dhiyaadhee dubbadhu warri walgahiin sun akka hin geggeeffamne sodaachaa ture warri sun maal jedhanii Maaliif wanni sun? Maaliif? Ani hin beeku gaa amma maaltu dhufe seete warra hayyoota balaaleffatu anti-intellectualism adeemsisu
jettu amma ani garii arrabsoon jedha garii arrabsoo keessa sana keessa namni. Meegaaf kana xiqqoo wayyeeste arrabni intellectualin Oromoo kan jennu kan biyya ambaa kana keessa jiru kuni parsantii meeqaatu mooraa qabsoorraa qofa fudhachuu jira? Mooraa qabsoorraa? Maal godhu jira? Parsantii meeqa qofa fudhachuu jira? Baay'ee miti isaan garuu uummata dogoggorsu aangoo jireenyaa dahoo godhatanii waan fedhan haasa'u waan fedhan jedhu miidiyaa of harkaa qabu nama arrabsu. So gaaddisa hayyootaa kan jedhu kan jaalbooreen ijaare tokkotu ture. I think garee sana keessatti ani baay'ee sin hirmaanne garuu wal arrabsuun dhufee jechuudha. Asnaa qachifaatu Jamaal Ganamoo kana wajjin waan tokko irratti wal arrabsaa. So ani gaafan Minnesota deemu kan na waame na affeeree waltajjii san qopheesse jaarmiyaa Abaawoo Waboo gurmuu Minnesotaati. Jaalbaayyuutu na affeeree achi deemu. Ani jala bultii isaa irratti garuu gaafan achi deemu baayyuun maal jedhee suma introduce godhuudhaaf Jaal Jamaal Ganamoo dhufeetii waa dubbataa introductionii sana booda situ itti fufaa waan biraan jiru naan jedhe. Ayyaa ta'uu rakkoon hin jiru. Garuu anaaf introductioniinis baay'ee nama hin barbaadu. Akka na dhaadhessanis hin fedhu. Garuu rakkoon hin jiru. Amma galgaluma sani maaltu ololli jalqabee Tsaggaayee fi Jamaal wal ta'anii jaarmiyaa Abaawoo Waboo biyya alaa nurraa fudhachuuf deemu, hijack godhuuf deemu maal kan jedhu dhufe jechuudha. Achirratti waltajjii irratti gaafa ani haasaa geggeessu kush kaameraa dhaabee ture baayyuun waraabi jennaan hin waraabu jedhee deeme. So silaa kallattiidhaan araat biyyoolessaa irratti dabarsuuf turan akkuma waan kaan godhan jechuudha. So haasaan sun hin dabarree Jamaalis ittiin hirmaanne because gaafa waa'ee Jamaal haasaan maalirraa fi nuyi waan akkasii keessa hin jirruuti. Yoo isaan akkanatti sodaatanii Jamaal irraa hafuun hin danda'amu rakkoon hin jiru. Jenneeti isa irraa hambisnee ani jaaltahaa wajjin taa'ee haasaa kiyya godhee OMN fi simbirtuu miidiyaa kan jedhamtuutu dabarse. Kush achuma kaameraa dhaabee oolee achuma deddeemaa oolee telefoonaan haasa'aa oolee jeequmsaaf dhufee jedhan actually. Waltajjii san jeequudhaaf dhufee garuu wanti jeeqamu hin turre. Waa'ee wabooti kan haasafu. Waboon gargaaramuu qabaan jedhan. Waboo gargaaruun dirqama lammummaati. Akkanatti irbaata waboo maal jennee nama 30-50 taanee miti kan gargaaruu qabnu waraana kanaa. Dirqama lammummaa waan ta'eef Oromoon hundi irratti gumaacha godhuu qabaa. Kadhatameeti miti dirqama isaatii jedheen dubbadhe. Wama kana balaaleffatanii miidiyaadhaan waraabnu hin dabarsinu jedhan. Dhimma isaaniiti ani gargaaraadha. Gargaarsa kiyya nama fedhettiin kennaa namni nama fedhe immoo yoo jiraate maal irraa qaba jedheen cal jedhe. Okay. Waan inni irraa barbaadus hin jiru akkasumatti hin dhiise. Follow-up questionii isuma kanarratti. Jaarmaa biyya alaa kanaatu nama jaaruun barbaanne moo fakkeenya Minnesota keessa nama 70,80 jira. Isteet biraa keessaas Ameerikaa keessaas Kanaadaa keessaas hundi akkasuma. Right. Parsantiidhaan of galaaltu. Namaatu irraa qofa fudhachuun barbaanne moo jaarmaatu nama fitti fiduun barbaanne? Akka baay'uun natti metti jaarmichatu hin feene. Minnesota is a lost cause. Minnesota irraa nama hin qabnu walgahii kanan godhinaa jedhanii jireenyaan akkana naan jedhe. So ani immoo achi gurmuu biyya sanaa waan hoogganuuf uummanni guddaan Oromoo as jira. Little Oromiyaa keessa jira. Uummanni baay'ee. Did he say why is the last call? What is it? Maaliif it's a so for jaarmee Minnesota hin qabnu. Yeah, miseensa hin qabnu. It's a lost cause. Minnesotaan nuuf hin ta'u waboon nama hin qabu. Kanaaf achirra walgahiin hin barbaachisu kan jedhu qaban turan. Gurmuun biyya sanaa immoo hin barbaadan. Because gurmuun biyya sanaa uummanni akka fedhii qabu waan beekaniif uummanni immoo nama waa'ee waboo dhaga'uu waan fedhuuf uummanni nuu fidaa jechaa ture Tsaggaayee nuu dhufe gaariidha jedhanii deeme haasaa goonee maallaqas walii gurree I think waltajjii tokko irratti namni akkasii agas mara waboodhaaf gadi ba'ees hin beeku kan dhufees immoo
waltajjii sana irratti gara 7,000 sassaabne achirraa deemeen. And the next day I was supposed to speak in Ohio and I did the same in Columbus, Ohio. So gaafas maaltu jalqabe kan Ohio akkuma beektu erganani haasaa geggeessee fitee jireenyaan sa'a lama ol irratti haasa'ee waan jedhu jedhee dhaabuu didee waltajjiin akkanuma nurraa deeme namni dubbiin waan dheerateef nurraa galee so maaloo nurraa dhaabaa jedhee jaal Bayyaan Dr. Bayyaan gaafatu nama online irraa nu hordofu jira jedhee itti fufee haasaasaa akkasitti galmi nurra cufamee deeme. Okay, kallattiidhaan darbaa ture Araat Biyyoolessaa irratti. Immediately after the end of the meeting, Araat Biyyoolessaa irraa hin haqan haasaasan. Maal jedhee jireenyaan hoggansa xiqqeessaa waan hanga ammaa hojjetamee balaaleffataa maal kan jedhu dubbate. Kuushfaan ammoo miidiyaa isarra deddeemanii faayidaa ofii laallataa waan ofii isaatiif laallatu qabaa achi keessaa amma bubbulee immoo jireenyaan gadi baheetuma miidiyaa irratti maallaqa barbaadaa maallaqaaf kana godhaa maal kan jedhu dubbate. Maaliif kun hundi ta'a? Insecurity nama dhuunfaa aangoo hanga isaan harka seente karaa ta'eenu aangoo isaan harka seente aangoo yoo jedhamte jechuudha. Tanumatu nu harkaa fudhatamaa jedhanis sodaatu. Maaliif sodaatu? They are incompetent, literally incompetent. And ga'umsa hin qaban, dandeettii hin qaban, nama dandeettii qabu namni isa dhaga'u gaafa dhufe kana jedhu. Waa'ee dubbii himaa maaliif kaasan? Namatu isaaniin jechaa ture. Maaliif Tsaggaayee dubbii himaan gootanii waraanatu isaaniin jedhaa, nama miseensota isaaniitu jedhaa, bakka hundatti maaliif nama kana hin finne jedhaanii aanaa miti kan jedhe kan. Utuu naa kennan iyyuu hin fudhadhu. Ani hayyuudha, waanan beekurraan dubbadhaa, waanan danda'u nan gargaaraanii, nan jabeessaanii. Kanaan ala wanti ani isaanirraa fedhu. Kan ammoo hin beeku qulqullumaaniin itti hime jireenyaattis jejersoottis wanti takka wareegama malee wanti takka isinirraa barbaadu hin jiru. Maali kun hin beekamaa miti nuti hunduu akkasii miti maal jechaa turan baras. Amma gaafa ummata biyya alaa kana diiganii ummanni dhagahummoo ofirraa haxaa'uu barbaadan faayidaa ofiitiif deemaa dubbii himaa ta'uu barbaada. By the way, yoon fedhes waan guddaa miti. In tajaajilta, in hojjetta malee waan irraa argattu hin qabdu. Okay? Garuu namni tokko yoo fedhe jechuudha. Namni fedhu yoo jiraate yakka miti sun. Dandeettii isaa yoo qabaate sirna ulaagaa seeraa fi sirna waboo yoo ittiin bulu qabaate waan kana fedhuunis rakkoo miti ani akka amanutti. Garuu ani nama akkasiiti miti akkasittis of laalee hin beeku. Yoo immoo ta'es natti xiqqaata malee natti hin baay'atu. Ani har'aa miti duris jechaan ture. Itoophiyaa sun ani Itoophiyaa tanatti ittiin baay'adha jedheen bahee gaafan biyyaa bahu. Ifattiin jechaa ture mana barumsaatti. Gaafa ijoolleen hin faakaltiiwwan koo gaallaa warra ra'u maal jettee hasaastu biyyatti jechuudha. Whoa, too bad. You lose, not me, because if you think, I shouldn't be here in the law faculty, it's too bad. You lose, not me. I am much bigger than this. So I have no doubt about myself. When I want something, I will tell you. Shakkii ofirraan qabu, waanan danda'u, waanan ga'uchuu qabu, waan naamusaan kiyyaa wajjii wal simatu, waan seera eeggatu. Gaafan barbaadu anumatu sitti dhufee sitti hima. How did you define sirna akka nama heeraa waa'ee dhimma heeraa kana barateetti? Well, jaarmiyaa tokko keessatti kaayyootu jira, seera heeratu jira, seera naamusaatu jira, okay? Seera bulmaataatu jira. So there are all sorts of things. How miseensi akkamitti akka miseensa ta'u, akkamitti akka baratee guddatu, sadarkaa adda addaa irratti ramadamee akka hojjetu,
ajaja eenyurraa akka fudhatu akkamitti akka fudhatee hojiirra oolchu okay akkamitti sadarkaa guddaa irratti hirmaachaa akka deemu akkamitti akka guddatu seeratu jira. Seera akkasiitiin namni irbuu fudhatee guddatee keessa dabree bakka hoggansaatti dhufa. Dubbii himaa ta'uun salphaa miti jedhee nama na agartee an. Because nama keessatti guddatee waa baree waa'ee keessoo beekee jaallan wajjin trustii jabaa qabaatee nama akkasiitu waan akkasiitiif tola jedheen yaadaa ture malee ani kanaafini gaafa na gaafatanis maaliin jedhe I need kallattiidhaan hoggantoota argachuu qaba. Yoo sun hin taane hasaasumaan odaa tarbii dubbiseen beeka maali rakkoon jiru jennaan takkaa nu dubbisaniin beekan information nuun kennan. We make it up as we go. Najaat kana jette odaan kana jette. We make it as we go. They don't give us any. That's very sad though. Yes, they don't give us any information. Takka na dubbisaniin beekan jetti Najaat gaafachuu dandeessa biyya kee jirti. Takka gurbaa odaa tarbii deemeen qaamaan argadhee taa'ee waliin mari'a. Namni si dubbisu hin jiru. Information namni si kennu hin jiru. Garuu dubbii himaadha jedhamta. So gaafa namni na qunnamu I will make it up as I go. Waanuman dubbiseerraa. Waan maatii kiyyarraa dhagaheerraa. Waan hin beekurraa. Beekumsarraa waan natti fakkaatu dubbadha malee takkaa namni na dubbisee kanatu dubbachuu qabda kanaan jedhu hin jiru. This is extremely sad. This is okay. Gaafii nammareefu si gaafadhe kuni jechamma fakkeenyaa fi amma kanatti nama gartee waa'ee heeraa addunyaadhaatis ta'ee kana hunda irratti gartee nama ogeessa waan sanaati. Institution tokko function godha yoo jenne branchiin isaa hundi function godhuu qaba. Yoo branchiin isaa hundi function kan hin goone taate fakkeenyaa adda bilisummaa Oromoo fudhannu what is actually really funny to me and at the same time akka gartee qaaniitti na qaaneesse yookaan ammoo numan xiqqaadde ani takkaa jireenya kiyya keessatti waan akkanaan arkaa jeen beeku. Maaliif beektaa? Adda bilisummaa Oromoo keessatti hooggana tokko faarsuun heeraan dhorka. 1%. Faarsuun heeraan dhorka. Amma osoo deemnutu ammoo inni maati jettu kuni amma odaa torbii yookaan odaa tarbiidha we make it up. That's very sad. Akka gaama institutionaatti silaagaa haa ta'u. It is very sad and very unfortunate. Jaarmenyi sadarkaa kanatti ummanni Oromoo waan kana quban qabu Dr. Zagaay wanni hedduu nama gaddisiisu kana. Dhugaa gaafa daggala keessa jiru keezii mataa isaa dandeessuun. Amma rakkoon guddaan bakka kana keessatti gaa jiru can we build adda bilisummaa Oromoo institution mataa isaa danda'e? Can you be an institution within the OLF? Yookaan OLF keessatti deebitee institution biraa ta'uu ni dandeessaa? Is it visible? Wanni kun akkasii? No, how can that happen? Waa lama jedhe tokko namni tokko sirna ta'uu hin danda'u. Sirni akkuma seele jedhee kaayyoodha. Okay, sagantaadha. Seera naamusaa fi imaammata adda addaa jaarmiyaan tokko qabu. Okay, so kaayyoo jira, heera jira, seera jira, sagantaatu jira, imaammatatu jira, seera ittiin bulmaataatu jira, seera naamusaa jira. Okay. I'm sorry, guy. I know one of the choose legaru, but I want to say this. What do you amma abiyyin an haadhatiyyaatu akkaan hin damiin maali nugusa torbaffaadhaatu hunatti himeeje. Ammoonni kun photocopy isaan fakkaatu. It is very unfortunate and sad. Amma dictators are all the same everywhere. Can we call this as a tyrant mentality? Of course. Tyrantii addan qabne sanuu maal bifa addaati kun bar. Bakkaan uummanni isin filachuu hin dandeenyetti. Bakka
ummanni si qeequu hin dandeenyetti bakka ummanni gaafa ati dogoggortee aangoo sirraa kaasuu hin dandeenyetti akkana jettee nam tokko faarsuun nam tokkoon sirna jechuun kun sirrii hin ta'u. Naaw marroo akka ajaa'ibaatti hin jaaladhaan maaliifin isa jaaladha ga'umsa waan qabuuf hoggansa addaa waan ta'eef miti. Gaaf dura diddaa inni agarsiise santu qabsoo bilisummaa tana akka lubbuun jiraattu godhe jedheen amana'an. Erga gaafasiitiin diddaa santu hin gallu. Okay? Bakka amma jirru kanatti waan nu amansiisee ittiin nu hiikkachiisu hin jiru. Hin fuudhannu. Diddaan sun resistance, the act of saying no. I think the person who says no for the first time is a hero for me. And nobody is going to take that away from him. Goota. Kana jedhee gaafa biyyi maraatee hayyuun artistiin ummanni maraatee mootummaa Oromooti jedhee gara biyyatti deemu san no jechuunsa kophaatti jechuudha. Sun waan cimaadha. Kabajaa guddaan qabaafi. Okay? Takka isa xiqqeessu takka waan inni itti godhe san saaxilu hin barbaadusi seenaanis akkasumatti isa laallata. Hanqina qaba akka namaatitti ilma namaati. Hanqina hoggansaa qaba of course ilma namaati. Kanarraa kan ka'e dogoggorri hojjetamee jira. Yes. Dogoggorri sun immoo akka sirratu godhee jira dadhabe. Waggaa 3-4 dogoggora akka ta'e hanqina akka ta'e innuu himatee walgahii irratti hin sirreessina jedhee hanga ammaatti hin sirreessine. Gaafa hin sirraa jennee immoo yaadnu waan amajjii tokko irratti gadi bahee dubbate dhageenye. Yeroo jalqabaatiif ani maqaasaa dhahee maddi rakkoo matuma isaatii kanan jedhe gaafa inni aanatu jireenyaa bakka buufate. Aanatu ajajaani. Bakka nani boolla seenii jedhin seena. Aanatu isa beeka. Isa Oromootu bakka buufate. Yoo jaalattan isa fudhadhaa. Isa jibbitanii anaan jaalachuu hin dandeessan. Anaan jibbitanii waboo jaalachuu hin dandeessan. Yoo kanaan achi taatan dhimma keessan. Deema jaarmiyaa biraa. Gaafa akkana jedhamu okay. Hanga ammatti rakkoon hin sirrata jennee yaadaa turre waraana keessattis biyya alaattis yaadaa turre sun furmaata kan dhabe maddi isaa marroo mataa isaa waan ta'eef jedhee kanan dubbadhe. So ragaadhaan kun malee namni sun nama jabaa ta'uusaa seenaa keessatti akka gootatti yaadatamuunsaa diddaa sanarraa ka'ee jechuudha. Namni kaleessa jabaadha akkamitti guyyaa keessa laaffataa immoo kanamaan duraahuu maqaa inni hin qabne kennameef. Diddaan suni waanuma godhamedha. Miti waan godhame waan ta'eef hin kabajna san. Isaan qaanqeen qabsootuun jiraatte jedhee namana waan ta'eef namuurraa fudhachuu hin danda'u san. Isa qofa miti nama hedduutu ture garuu akkas jedhee dhaabbatee adda durummaadhaan akka fuula waboo ta'ee akkasitti diduunsaa waan guddaadhaa jedheen amana ammas kabajaa isaa qabuuf achuma irratti dhaabbata. Haa ta'u malee dogoggora garuu dogoggora. Dogoggora qofa miti dogoggora sirreessuu qabu otoon sirreessiin waggaa 3-4 ture as gadi bahee immoo lakkii jedhee gaafa dubbatu suni dogoggorichi sirriidha. Dogoggorichatu seera. Hanqinachatu seera jechuudha. Kanaaf kun immoo qabsoo Oromoo fuulduratti adeemsisa jennee hin amannu. Laal namni jabaa ta'e tokko hin dadhaba. Kanaaf dimokiraasiin bara yeroo itti murteessee bara lammaffaadhaaf gaafa filatamuuf deemtu ammas uummanni akkas ilaalu godhama bara. Namni jabaan waan dadhabuuf waan dogoggoruuf nama gaa agartee kanaaf namni jijjiiramuu qabaa jennaa mitiire dimokiraasiin akkanatti hojjeta. Bakka tokkotti jabaa ta'uu danda'a deemee dadhabuu danda'a. Kana keessa haalli ittiin keessaa baatu karaa dimokiraasiitiin karaa iftoomina qabuun aangoo kee kennitee gaafa deemte. Marroon garuu carraa biraas qaba. Waboo keessatti murtoon kan murteeffamu abaa'oo keessatti aadaa isaanii keessatti seera isaanii keessatti murtoon kan walooti.
collective decision making. So waan kana keessaa bahuu yoo fedhe hogganoota hunda yookaan hojii raawwachiiftuu yookaan koree giddugaleessaa maal walitti qabee mee maal haa goonu rakkoon kun nu mudate. Karaa kanaan ani akkanatti yaada. Karaa biraatiin namni akkanatti yaada. Kun jira. Jabinni isaa kan, hanqinni isaa kan. Mee maal jettu walumaan teenyaa murteessannu. Jedhee murtoo waloo dabarsee deemuu danda'a. Sana utuu hin godhin aanaa waraanas xiqqeessee nam tokkotti galchuun ana jibbitee waraana kana jaalachuu hin dandeessu. Tokkoffaa dubbiin qabsoo dubbii jaalalaaf jibbaa miti. It has nothing to do. Why qabsoo gaafa haasoftu? Why jaalalaaf jibbaan haasoftu? Injiru wanta akkasii. Take the sentiment and the emotion out of it. It's politics here. This is a struggle. May amma sis khana fakkeessuudhaaf it is very unfortunate. Sinni noor Itoophiyaa, sinni moot Itoophiyaa. Itti fufi. Dubbuma wanni kun akkama afaanuma hiikuma afaaniitu wal dhabe yookaan immoo jechuma afaanii kun afaan Amaaraatiin jee wal fakkaatudha. Kun afaan Amaaraatiin jee kun amma afaan Oromootiin jee. I think that's the only thing's difference. Waboon anatu bakka buufate wabootu waraanatu bakka Oromootu bakka buufate Oromoon ana jechuudha barkun. I don't think this is too much. This is not right. Kanarraa qeeqni kan ka'e. Amma gaa namni tokko akkamitti qeeqama hanqinni isaa akkamitti gadi bahama jedhameeti akkamitti deeman haala anti-intellectual sana keessa kufan eenyufaan duraan dursa warri jaarmiyaa abaa'oo waboo biyya alaa of harkaa qaban eenyufaa jireenyaa fi garee isaa jechuudha. Namni baay'ee illee hin jiru bara garee isaati. Namoota san kan qubaan lakkaawaman maqaa dha'uun hin danda'amu. Okay? Kan qubaan lakkaawaman. Warra san qabatee ololaan itti fufuu barbaada. Ololli kun hayyoota akka ofirraa arrabsu. Hayyoonni maal barbaadu? Aangoo barbaadu. Hayyoonni faayidaa ofiitiif deemu. Ittiin beekamuu barbaadu. Hayyoonni maallaqaaf ittiin deemu. Maallaqni jiraa bakka kana qo'e tokko. Aangoo maaltu jirame? Aangoo maaltu jira aangoo akkamiiti kan achirraa argattu? Gaaffiin anaaf. Okay? Hayyoonni kuni kana barbaadu kan jedhu. Hayyoonni rakkoo hin qaban jechuu miti by the way. Hayyoonni apathetic ta'an jiru. They don't care about Oromo issues. Hayyoonni waaf ittiin deemantu jiru. Waa faayidaa irraa buufachuuf deddeemanis hin jiranii miti. Okay? Garuu hayyoonni dhugaa qabsoon Oromoo waboo gargaaruudhaan bakka geessi jedhanii amananii jaarmiyaa kana jalatti miseensa yoo ta'in gargaaruuf wal ijaaranii warra deeman kan akka Amaan Karoorsaa fa'a kan akka Jamaal Ganamoo fa'a. Okay? Namoota ciccimoo qabsoo kanatti wareegamas taate maatii hunda irratti dhaban. Beektaa jireenya isaanii totally irratti dhaban. Bara meeqaaf jaarmiyaa keessattis tajaajila adda addaa kennaa turan. Warri akkanaa gaafa walitti dhufanii warra kan arrabsuun hayyoota saaxiluun eessarraa maddaa kannaan jetteef deebiin isaa dandeettii dhabuurraa. Dandeettii waan hin qabneef okay? Gahumsa waan hin qabneef warri kun yoo nutti dhiyaatan jaarmiyaa nurraa fudhatu. Jaarmiyaa nurraa fudhatu jechuun aangoo nurraa fudhatu. So, konspirasiin maal fakkaata? Konspirasii teoriin Jamaaliif Tsaggaayeen wal ta'anii aangoo fudhachuuf. Eessarraa akka maddu nan beekan. Namoota Oromoo hin taanetu gurbaa kana qabdu sin nama jabaa jedhanii waan tokko hawwii isaanii gaafatti man inni hin baaragaasi. Okay? Baaragee nama kan ofirraa dhorkuudhaaf sababa adda addaa uumee nama balaaleffata. Walgahii san marii san gubbaarraa I think si Professor Asaffaa Jaalataatiin natti fakkaate yoon kalaxuu baadde or si isaa fi Engineer Jamaal natti fakkaata ta'e I don't know Islamin keessa nama tokko wajjin ture paanaalii san gubbaarraa yaada inni kaaseetu jira. Warri mooraan dhimmi uummata Oromoo kun rakkoon kun ka furamu sila akka nama tokkootti ani
خاني أمتا خان والجل هرير سو دندايا جي اتأمنوا أدى بلسما أورمو أبا وبورا جرى خنقروا مو أمتا خان جل هرير سو سندنديني وان غرتي مفكنيا في نمون هدون جونيس فرچونيس ركوت هجراج دبين چون اچراج جيرمو قبا اچ خيسا ونسون جيرمو قبا اجي approaching kun yo santay qof ummata oromo kana waljal hirisine rakotna tumuratti godu dandeenya so dr mali professor asafan guyya sanirra khase ango yohana mogarte finqila mangisti dan roggeesu jira jaamet makhay amma sentiment wani yani ni khaysuni yaad hedu bareedarat sila أنا كانوا برد أما قا institution أدبل سما ورمو أبا وبورا institution انقبو يو خانا مفكني جاسان دابا خنا دلقو تنجرتو خانا مس سوخان جرتو totally جاسان دابا totally بدي أما قا فين سي قبو أما قا أكن متقوت أنا I don't believe هير دابا خنا هجير رجراجي نمن totally هركدي برادي بدي gaafaga akka heeraa fi seera adda bilisummaa oromoo lafa kaayetti korri sabaatis wanni inni lafa kaawu gaafa dhaabni kun gaagaamara dhufe yookaan gaagamni tokko dhufe korri sabaa mandateedha yookaan ammoo gartee is mandate to be happen yoo korri sabaa hin dandamne jila qabsaa'aa taatu ta'a adda bilisummaa oromoodhaa heeraa fi seerri isaa lafarra jira yookaan ammoo hojiirra oolu jira yookaan ammoo hojiirra jira as an institution function godhaa jiranii jettee amantaa hanqinni jira ta'anii baay'ee jala deemee ilaalu because wanti dirree kan warra dirreeti jedheen fudhadha. Akkuma beektu marroon kan muudame koora sabaa namni 57 keessatti argamurraa maddeeti. Amma gaafa rakkoon akkanaa uumamu faa tokkoffaa I think akka seeraatitti murtoon kan waloo ta'uu qabdi. Therefore hooggantoonni walitti qabamanii haasa'uu qabu, mari'achuu qabu. Akka nama dhagahaa jirutti hin dubbisuun iyyuu telefoona cufatee irraa badee jira. Kun sirrii miti. Yeroo adda addaatti kanuma dubbachaa turan. Akkam jechuudha akkas jechuun guutumattuu? Gaafta walii bilbiluu waan tokko tokko ajajuu fedhaa, ajajaadhaa hin kaasuu fi hin dhaggeeffatu waan jiru immoo itti himu mufateetuma telefoona cufatee bada. Amma kun achumarraa warra hoogganoota waan dhageenyudha. Ani rakkoon carraa guddaa qaba jedheen amana. Seenaa Oromoo keessatti I think namoonni carraa guddaa of harkatti balleessaa jiran nama lama. Tokko Itoophiyummaa taphata Abiyyi jedhama. Namni hundi atoo isa deeggaru kan of jalatti uummata Oromoo isa jaalatu of jalatti dhiite of jalaa balleesse. Marroonis akkas carraa guddaa qaba. Oromoon hundi isa abdata ture. Oromoon hundi bakka jirurraa kan alaaf keessaa guddaaf xiqqaan akkuma jiruun uummanni isa abdata. Ammas carraa qaba of sirreessuudhaaf. Akkam godheet of sirreessa. Murtoon kan walootii hooggansi walitti dhufee haasa'uu qaba. Yoo koreewwan hojii raawwachiiftuu gumii sabaa etc. kanan goone ammoo koora sabaatis hatattamaan waammatanii rakkoo jirtuu furmaatatti godhuun barbaachisaadhaa hin danda'a kan. Karaa kanaan keessaa bahuu danda'a. It's a dignified exit. Yookiin immoo of sirreessee wal dhagahanii akka walumaan murteessaa deemanitti akka heera isaaniititti walumaan akka tarkaanfatan fuulduratti deeman gochuun ni danda'ama. Amma kaayyoo shakku waa'ee walabummaati kan irratti wal dhabne irra caalaa tokko. Kaayyoo sanarraa maqammoo akkamii jarri kun maaliif kara fooliin isaanii Itoophiyaanistii fakkaataa maaliif federaalistii fakkaataa kan jedhu kan ka'e because hayyoonni biyya alaa kun waa'ee walabummaa cimsanii gaafa haasa'an anaan fuulduratti na falme jireenyaa. Maaliif hayyoonni kun walabummaa kaase? Egaa qabsoon tokkoffaa qabsoon uummata Oromoo qabsoo bilisummaa biyyoolessaati. Bu'uurarraa 1971tti gaafa hayyoonni wal gahanii
rakkoo impaayera sana keessa jiru gaafa qoratanii lafa kaawwan rakkoon rakkoo impaayeraati. Uummanni keenya biyya saamame, humnaan cabe, uummanni keenya qabsoo bilisummaa geggeessuu qaba, qabsoo biyya deeffachuu geggeessuu qaba. National Liberation Struggle kan jedhu malee kan sirna fooyyeessuu, impaayera fooyyeessuu, impaayera dimokiraatessuu, walqixxummaa barbaacha maali miti. Biyya barbaacha kan jedhu. Addi bilisummaa Oromoo gaafa dhaabbatu sagantaan isaa isa duraatis kan fooyyees walabummaa biyya Democratic Republic of Oromiyaa kan jedhu ijaarannaa kan jedhu. Wanni gaafa kan si gaafadhee fi Dr. Zagaa'e dhiifama si afaan muruudhaa fi addi bilisummaa Oromoodhaa bilisummaa yookaan ammoo gartee walabummaa kan jiru kun eegalumarraa ka'ee jira. Isuma kanaani xumurra sagantaa kanaasi gaafii guddoodha waan ta'eef saaleen harkaa dheerataa jira. So maaliif waan kana jechuu barbaade ammas hayyoonni kun taargetiin isaanii dubbii walabummaa jettu kun immoo hedduu miidiyaa irratti kaatee deemutti jirti. Namoonni kun namoota gartee inner chaanaalii waliin qabdan yookaan namoota gartee waliin communicate gootanii mostly hedduu isaaniiti. Shakkii warri har'a qabsoo kana taligaa jiru kuni dubbii gartee walabummaa yookaan ammoo gartee bilisummaa uummata Oromoo yookaan mirga hiree fi murteeffannaa kan jiru sanirraa gara biraatti deemaadhaa jiraachuudhaan argameeti as alternatiivii walabummaa wanni jiru kun ka'e moo maalirree ashur wanni godhuu barbaade gara hayyootaatiin? Hayyoonni mari'atanii yookiin immoo koordineet ta'aniiti miti qindoominaanii miti kan godhan kan jedhan. Hundinuu karuma isaaniitiin ani akka yaadattu hin beekta ta'een yaada. Ani nama siree ofii murteeffachuun yoo jiraate, dimokiraasiin yoo jiraate, sirni federaalizimii hin hojjetu sirraahuu danda'a kan jedhu yaadaan ture. Hanga bara 2020tti. Hanga mootummaan Itoophiyaa sirna impaayeraa deebisee ijaaruudhaaf ijoollee Itoophiyaa tanaayyuun fooyyeessinaa jechaa jirtu ajjeesutti ka'e. Okay? Jawaarfaa hidhee warra siyaasa biyya keessatti karaa nagaatiin geggeessina jedhu hunda mana hidhaatti darbatee Oromoo ajjeesee Oromiyaa diigee Oromummaa balleessuudhaaf tattaafatu akka ta'e gaafa hubadhe ani biyya kana keessatti dimokiraasiinis federaalizimiinis hojjechuudhaaf hin deemuu hin danda'us. Utuu jennee nuyi qabsoofneefu jarruu ofirraa diigutti jira. Faannoon biyya dirreerraa lolaa sirnuma kana diiguudhaaf mootummaan asumarraa jijjiiruuf deema naannolee kunoo diigaa jira. So otoo federaalizimii dimokiraasii maal jedhu kana utuu jenneeyyuu bakki inni itti ijaaramu hin jiru amma. Okay? Kanaaf ani biyyatu nurraa fudhatamee biyya keenya deeffachuu qofatu furmaata malee Oromoon irra deddeebi'ee impaayera sanaaf hin fooyyofti jedhee carraa kennee ittuma miidhame. Vicious cycle kana keessaa bahuu qaba kanan jedhee murteeffadhe ofii kiyyaaf. Now, for me, it is impossible. It's impossible to go back and try to go into the nitty-gritty of transforming the empire. Even if we try, mootummaan biyya saniituun fedhu, warri Itoophiyaan biyya teenya jedhu sunis hin fudhatu har'a. Dhiisee biraa badee waan jiruuf jechuudha. Kanaaf ani walabummaa akkasittiin itti dhufe jechuu kiyya. Jarri kuni qabsoo kana keessa bara hedduu turan. Asaffaa Jaalataa in 1993 in his book he talks about this. In 1993 Oromiyaa and Ethiopia har'aa miti kana kan jedhe. Har'aa miti bara meeqaaf kanuma dubbachaa ture wanni inni irraa of deebisee beeku hin jiru. Har'a waa'ee faayidaatiif aangoodhaaf maaliidhaaf jedhee wanni inni irraa barbaadu hin jiru. Nama biyya deemes waan adda addaa barbaadus miti barbaadees hin beeku. Jamaal Ganamoo maatii isaa gara nama 32 irratti dhabe. Maatiin sanyiin isaa hanga duguggamutti jechuudha. Siigalee nama jaarmiyaa keessa taa'ee aangoo fudhachuudhaaf waan akkana haasa'u miti. Amaan Karoorsaafaa warreen biroo waa'ee walabummaatti amanan kun okay. So nuyi kan dubbachaa turre akkanirraa kaaneeti malee waan tokko irraa dabee maal jetneeti miti. Because gaafa
warri TDF gara Dabrasiinaatti dhiyaate faranjiinis gaggaafachuu Oromoon kun maal fedha Oromoon kan maal fedha amma namoonni akka jireenya dippiloomaasiin keenya dagaagee super powerii nu dubbisa maal jedha dippiloomaasiin keenya akka hin jirre kan beektu beekaa bara baraan gaafa qabsoon Oromoo jabaatte faranjiin gadi sitti yaa'ee Oromoon maal barbaada hanga har'aatitti Oromoon waan barbaadu namni quban qabu maaliif dippiloomaasiin keenya imaammanni dhimma alaa keenya ifatti lafa irratti barraa'ee hin jiru jechuudha. Kana waggaa 50 guutuu qabsoo irratti turree Oromoon maal barbaada kan jedhu faranjiitti amansiisuu hin dandeenye hin dubbanne jechuudha. Kana dippiloomaasiin keenya. Gaaf biraatti dhufna waa'ee dippiloomaasii baajawee. Okay? So Oromoon maal barbaada gaafa jedhan Woboon maal godhe? Manifestoo barreesse in 2023. Manifestoo san yoo agartee kan Wobooti moo kan Aba'oo Gullalleeti moo kan Kaafaa'ooti moo kan OPDOoti moo adda baaftee ilaaluu hin dandeessu. Warri Aba'oo Gullalleedhaa beeki manifestoo hin jijjiirre. Hin jijjiirre. Garuu manifestoo amma reefu Aba'oo Woboon barreesse yoo agarte. Ejersooti barreesse nama biraati miti yoo feete. So yoo san agarte maali wanti kun jetta? Jireenya barreesse jee namni wayinatti ergan dubbisee waan nama kofalchiisu. Xiqish malee waan nama gartee jaarmaallee unkuma jaarmaallee hin fakkaatu. Leedaloon sanii miti waan NGO'n tokko waan NGO'n barreessitee hin fakkaatu. Wanti sun deemeeti amma gara mariittis deeman. Gaafa mariitti deeman waa baay'ee dubbachuu dandeenya sagantaa biraatti waan kanarratti geggeessina sa'aan waan deemeef waa'ee marii sanaa jechuudha. Gaafa achi deeman wanti isaan ani jala bu'een hordofaa ture waan ta'eef waan nan beekaa sitti nima gaaf biraa garuu amma gaafa achi deeman waan irratti walii galan mootummaatu nutti hime. Mootummoota biyya alaatu nutti hime. Isaan fudhatanii isin warra daayaspooraatu nu jeeqaa jira gufuu ta'aa jira gufuu ta'uudhaaf irraa dhaabbadhaa jedhanii warra nutti hime. Embaasotatu. Akka fakkeenyaatti wanni tuquu dandeessu jira achirratti because it's very interesting. Yeah, we'll come to this in detail in other sessions. Okay. Tokkoffaa ani namni na dubbisee embassy Sweden irraa political attaché political officer nama maqaan isaa Bjorn last name Bjorn BJORN nama kanatu sagantaa fudhatee Webex karaa Zoomii fakkaatu kan isaanii itiin nama na dubbise sa'a lama ol na dubbise. Embassy Amerikaa irraa nama na dubbise. Nama embassy keessaa miti garuu embassy wajjin dalagu embassy keessa deddeemu anthropologist political anthropologist nama ta'e Norway embassy Norway wajjin hojjetu tuna dubbise. State Department in Trump akkuma jalqaba irratti Washington DC'tti warra Amaaras warra Tigraayis warra Oromoos dubbisaa ture. Oromoo keessattuu warra yaangii dubbisuu qabnaa warri durii kuni gufuudhaa nagaan barbaadu lola barbaada polarized waan ta'e jaalataa ethnically wal jibbaa warri yaangii karuu warri dargaggoo qeerroon kun gaariidha wal simachuu danda'u jedhanii warra akkasii dubbisaa turan. Warri achi keessaa dubbisan tokko Oromoo DC keessatti hawaasa Oromoo keessatti wal ijaaree jirudha warri hawaasaan beeku kana achi keessatti ta'anii waan dhaggeeffatan barreeffamaan natti ergan mee Woboo kanatti dhiyaattaan se'aa hogganaatti kana ergi kana dubbachaa jiru jarri nu arrabsanii deemanii inumaa yartuudha isinii nuun jedhanii nagaa isin barbaaddanii jedhanii maal jedhanii nutti dubbatanii ani sana jireenyaattiin ergee I hope jireenya has passed over to Jalmarro sadarkaa olaanaatti namatti itti ergaa jedhanii nutti ergan kana harkaa hin qabaa sitti erguu nan danda'a waan achi keessatti jedhamaa ture jechuudha. So jararraa dhageenye akka walgahii sanarratti marii sanarratti isaan fudhachuudhaaf qarqara gahanii turan okay garuu sodaa daayaspooraatiif jecha akka isaan hin fudhatin faranjiitu natti himamaa. Karaa biraatiin mootummaan Hindide of course mootummaatu balleesse hariiroo isaanii kan balleesse mootummichuma because mootummichi
herrega dhahatee deeme achitti hoggansi bahee jira amma duula biraa addaatu itti bannaa duula addaa itti bannee hin barbadeessinaa akkasitti hin fudhatu jaalatanii otoo hin ta'in warri biyyaa bahee hoggansi biyyaa bahee kun inni fudhata jedhanii yaadanii waan herrega dhahatanii waan dhufaniif sun hin taane so akkasitti fashala'ee hafee jechuudha. Garuu erga gaafsaniiti haasaan isaanii jijjiirame haasaan jireenyaa jijjiirame waa'ee walabummaa balaaleffachuu jalqabe. Waa'ee walabummaa kallattiidhaan araata biyyoolessaa irratti bahee arrabsuutti ka'e. Miseensa gaafa jaarmiyaa baawwaboo miseensota waameetis waan akkasii irratti balaaleffachuu jalqabe. Namoonni achi keessa jiran hogganaan Noorz Ameerikaa gurmuu Noorz Ameerikaa Jaal Suuraan hin falme dura dhaabbate. Adeemsa keessatti maaltu mul'achaa dhufe walabummaa kana sodaachuun akka jiru jibbinsi akka jiru karaa isaaniitiin argamaa dhufe jechuudha. Haalli isaan itti himatan garuu akkami? Gaafa naanii waa'ee walabummaa dubbadhu Ohio irratti jireenyaan gadi bahee maal jedhee communicationin warri adii akkamitti nu jalaa fudhata waan kana. Diplomaasii keenya akkam balleessineetti eeggachuu qabna. Akkamitti kun ifatti jedhama. Ani immoo kaayyoon keenya kaayyoodha. Warra adii gammachiisuuf hin qabsoofnu. Qabsoon keenya qabsoo uummata keenyaati. Walabummaan hawwii biyyoolessaa Oromooti. Hawwii Oromootaa baranaaf kan dhalootaati. So hawwii kanarraa waan jal'annuuf hin jiru. Warri adii akka nu dhagahan kan godhu humna keenya. Kaayyoo keenya jalatti masakamne humna jabaa uummanne yoo lafarratti waa jijjiirre nama jabaa faayidaa isaaniitiif jecha sitti siqanii si dhaggeeffatu. Yoo dadhabdee yookiin immoo dhimma faayidaa kee yoo hin himanne ati sodaattee waan isaan gammachiisu qofa yoo itti himte gaafa bakka san geessu sanii gadii sitti laatu. Kanaafi kun sirrii miti jedhee ani gadi bahee dubbachuu jalqabe namoonni adda addaatis kanaan duras kana yaadaa warri turan ijoolleen kun karaarra hin jirtu moo akkam jedhanii haasa'utti ka'an malee wanta qindoominaan ta'ee kaka'ee miti wanti walabummaa. Durirraa jira warri haasa'aa turan durisitti yaadu probably I am the latest one and ani immoo bakkan itti dhufeerraa it's a long way for me to arrive at this stage. So bara 2020 jalqabee hanga ammaatti fuuldurattis ta'u ani impaayerri sun fooyya'uufis transform ta'uufis dimokiraata'uufis hin deemtu. Inumaa nuun barbaadu nu balleessuuf waraana isa dhumaa ti jalqabdee. Abii Oromoo jasabboontota ajjeesaa, Oromiyaa diigaa, Oromummaa balleessaa. Oromummaa irratti kan xiyyeeffatu waraanatu nurra geggeeffamaa jira. Oromummaa mangisti jetti warri kaanis alarraa. Kanaafi sirni kun inumaa durirra caalaa numa duguuguudhaaf warra deemu waan ta'eef barana bar Oromoon Finfinneen biyya keenya jechuun hin sodaatama bar. Oromiyaan Oromoodhaaf yoo jette kuni duguuggaa sanyiitii warra biraa irratti labsuudhaa jedhama. Namni Finfinneen kan Oromooti jedhu amma hin jiru hin sodaata. Bakka kana geenye jirra. Biyya keenya deeffachuun dirqama jedheen amanaa walabummaatu achiin nugaa jedheetiin amanaa. Ammoo amanamummaa warra wareegameef hanga ammaatitti waggaa 50 ol qabsaa'eefis dhiiga isaaniitiifis gatii kan kennu yoo walabummaa cimsine itti fufne kaayyoo ganamaa kan jedhamu jechuudha. Isa irratti ta'aa jedheen amana. Warri kuni irraa maqammoo beekun ture. Garuu shakkiin kiyya erga gaafa Taanzaaniyaa irraa haasaan isaanii waan jijjiirameef erga gaafa manifestoon sun bahee irraa haasaan isaanii waan jijjiirameef garee hayyootaa gaaddisa hayyootaa jedhamu tokko keessatti wanti kun gaafa ka'ee dubbatamu in morman gareen jireenya mormanii jennaan namni walitti kaka'ee jennaan jaalbooreetu garee san geggeessaa ture isatu laal akkanuma gadi baasee sagantaarraa afaan Oromootiin dubbise namni kun waa'ee jaarmiyaa ijaarsaa fi kan biyya alaas kan biyya keessaas waa'ee ijaarsaa fi hawaasaa kan kana irratti ijaarsaa fi jaarmiyaa fi siyaasaati. So isatu achi keessa ture kana irratti wal falmuu hin qabnu jedhee ilaal sagantaa gadi baaseetu nu dubbise. Achumatti dhaabbate dubbiin. So shakkiin hin ture amma jalqabe malee shakkiidhaaf miti kan wanta kana haasa'aa jiru. Abdii kutannoo irraa warri ODF keessa ture, warri qaama ce'umsaa keessa ture, warri garee adda addaa keessa qabsoo kana keessa ture hundi
bakka tokkotti amma kan irratti walii gala. So yaadichumatu deemee gar tokkotti lucaa dhufee asitti ilaalame malee namni mari'atee jira miti akka gareetitti qindoominaan waan kana haasa'ee hin jiru. Anaaf Asaffaan yookiin immoo Injiinar Jamaal kan OMN irratti dhiyaan OMN nu gaafate akka carraa ta'ee sa'a keenya walitti simachiisnee tuma achirratti bobbaane malee waan akka addaatitti waan biraa waan addaa tokko dalaguudhaaf wal waamnee itti bobbaane akka duulaatitti itti bobbaane miti. So akkasitti yaadamuun qabu garuu ani har'as borus kan ittiin boonu kan Oromoos ni baasa jedhee amanu walabummaa Oromooti, walabummaa Oromiyaati, bilisummaa Oromooti. Kun immoo kaayyoo Oromoo qabsoo Oromooti. Kun hawwii biyyoolessaa Oromootaati jedhee amana. Kanarraa gajjechuun kana dubbachuudhaaf qaanfachuun sirriidha jedhee hin amanu. Kanaaf hin qabsaawaa jedheen yoon qabsoo kana itti fufas ta'e kanaaf hin qabsaawaa jedheen amana. Atiin Oromoonis kana fudhachuu qaba jedheen amana. Ulfaat Dr. Tsaggaayee Araarsaadhaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa yeroo kee fudhattee namoonni yookaan ammoo warri dhaggeeffattoonni yookaan ammoo daawwattoonni keenya hundinuu waan kanarraa waa hedduu namni akka hubannaa gahaa harkatuu abdii goona. Isa immoo itti aanu kanarra wayyaatiin walitti deebina jiru abdiidha. Ulfaadhu hedduu galatoomisiin jechuun barbaade. Galatoomii fayyaa ta'e gadaa. Tole yeroo gaarii.